Asama harka fuunee akkam jirtu oduu yeroo kanaaf qabanne simbiraan keenya oduu faana faana turu an qaxalee keessaniif tudha. Oduu hangafootan riqicha laga dambal deebisuun hirmaannaa cimaan taasifamaa jiraachuun ibsameera. Oduu bal'inaan riqicha sibiila laga dambal irraa miidhaan qaqqabeen riqichicha suphuun sochii tiraafikaaf banaa taasisuun tattaaffii cimaan taasisaa jiraachuun bulchiinsi daandiiwwan Itoophiyaa beeksise. Bulchiinsichi akka beeksisetti daandii roobii gaasa argeessu magaalaa gaasa irraa fageenya kiiloomeetira 30 irratti kan argamu riqicha laga dambal irraa sababa konkolaataa fe'umsaan miidhaan cimaan qaqqabeera. Bulchiinsichi rakkoocha furuu fi yeroo muraasa keessatti sochii tiraafikaaf banaa taasisuun hirmaannaa cimaan taasisaa jiraachuun eerameera. Hojii suphaa riqichicha hanga xumuramuttis daandii roobii gaasa argeessu sochii tiraafikaaf cufaa ta'ee akka turu ibsameera. Kanaaf konkolaachistoonni hundinuu daandichatti fayyadamaa turtan daandii filatamaa roobee gooroo gin'iirii fi kanneen biroo akka fayyadamtan hubachiisuun ragaan bulchiinsarraa argame ni mul'isa. Oduu weetawaa bifa kanaa qabadee akkasanii dhiyaadhuuf tiiktookii koo follow like copy link repost gochuun na bukkee dhaabadhaa jechuun hawwii koo yeroo hundumaatti waan dhaggeeffattaniif horaa bulaa deebanaa kabaji keessan guddaadha.